beeksisu. Annana manaa hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa waaqaaf lafaatti tokkicha ilma isaa Hafuura Qulqulluudhaan kan dhalates Maariyaam Durbarraa kan dhiphates Philaaxoos Pheexrichaatti kan fannifame kan du'e kan awwaalames Si'oolittis kan gadi bu'e guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e gara Waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara mirga Waaqayyo Abbaas kan taa'u achis kan deebi'u warra jiranii fi warra du'aniif faraduudhaaf. Nana mana Hafuura Qulqulluutti tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa tokkummaa qulqullootaa dhiifamuu cubbuus du'aa ka'uu fooniis jireenya bara baraas. Ameen. Isa dhugaa waan kadhata akka jiraannu gooftaan nama gargaaru. Noora.